Tole kam jirtu barnoota keenya paartii itti aanu wal deebinee jirra. Paartii itti aanu atomic spectra. Atomic spectra maal akka ta'e waliin ilaalla. Why do you observe different color when you are watching firework? Yeroo ni filma raacitiin dhukka'u akka yeroo kaayyaanaatii fi yeroo baraaraa raacitiin dhukkaasan yeroo ni fi dhukkaafamu maaliif kiraara garagaraa maaliif agarraa jira. Kana wanni agarruuf amma elementoota garagaraatu achi keessatti argama. Elementoonni garagaraa achi keessatti argamu sun yeroo ni fi dhukkaafame wavelengths garagaraa qaban. Wavelengths garagaraa qaban. Wavelengths garagaraa qabaachuun isaanii san amma kiraara garagaraa qabaachuu illee agarsiisan jechuudha. Akka kiraara garagaraa qabaatuun godhuu danda'a. As it shown in figure 1.10, when compound of alkaline metal lithium, sodium, potassium are excited in the gas film, they give different color film. Amani fi compoundonni alkaline metal warroota garee takkaffaa kana yeroo ni filaallu maal qabanii kiraara garagaraa qaban. Lithiumin, diimaa, soodiyamiin, yeloo akkasumas potassiumin kiraara garagaraa qaban jechuudha. Isaan kun yeroo ni fi qabsiifaman. Maaliif kiraara garagaraa qabaatanii elementii structurein isaanii garagaraa jechuudha. Atomic structurein isaanii garagara waan ta'eef maal qabaachuu danda'an halluu garagaraa agarsiisuu danda'an jechuudha. Atomic or line spectra are produced from the emission of photon of electromagnetic radiation light. Atomic spectra yookaan immoo line spectra khayennu kun uumamuu danda'u yeroo ni fi photon lighting yeroo ni fi uumamuu danda'u yeroo ni fi lighting gadhiifamu jechuudha. Lighting photon irraa yeroo ni fi gadhiifamu uumamuu danda'u maal jennaani atomic spectra dha jechuudha. Atomic spectra kaumamu yeroo ni fi photon emission ifa gadhiifamu irraa uumamaa jechuudha. Different kind of spectrum are observed when electric discharge or spark pass through a gas such as hydrogen. Gaasota akka hydrogen kanarratti yeroo ni fi electric discharge yeroo ni fi gadhiifnu jechuudha. Maal agarraa halluu garagaraa agarraa jechuudha. Spectrumii garagaraa agarraa jechuudha. The electric discharge is electric current that excites or energizes the atom of gas. Amma hydrogen jira. Hydrogen gaasii. Hydrogen gaasiin kun hydronoota miliyoonaan lakkaa'amu atomota hydrogen of keessaa qaba jechuudha. Isaan kanarratti yeroo ni fi ifa ibsinu atomonni kun maal ta'anii energize ta'an. Energy akkanii fi humna harkatan akkanii fi miirawan akka humna harkatan taasisaa jechuudha. Atomota kana ifni nuti irratti ibsinu sun akka inni fi energy harkatan isaan taasisaa jechuudha. Motivate akka ta'an. More specifically, the electric current transfer energy to the electron in atom rise them to the excited state. Amma energy harkatan jennee jirra. Ifa yeroo irratti ibsinu. Energy maal godhaa harkachuun isaanii san energy transfer godhaa jechuudha. Electron san amma atomota miliyoonaan lakkaa'amu jiraami. Amma ifni yeroo ni fi irratti ifee electronii qaba. Electron isaanii kun akka excited state dabran isaan taasisaa jechuudha. Jaampitaan isaan taasisaa jechuudha. Ifti irratti lighting irra gadhiifamu sun. The atom then emit the absorbed energy in the form of light. Electron return to the lower state. Maal godhan jenni? Energy absorb godhaniiti energize ta'an jenni. Energy fudhatan san maal godhan gallakkisan. Yeroo gallakkisan san bifa lightiitiin gallakkisan jechuudha. Bifa ifa fakkaatuun gadhiisanii gara maaliif dabran lower energy state dabran jechuudha. When the arrow beam of the light is passed through the prism, we don't see a continuous spectrum or rainbow as sunlight does. Amma ifni yeroo ifa walitti fufaanu fakkaata. Garuu ifa walitti fufaa miti jechuudha kan mul'atu. Kaan ifa jechuudha.
ifni yeroo ifa walitti dhaabbataa jechuudha. Ifaa tokko nu fakkaatan akkasii miti jechuudha. Yeroo ifi ifaa fuunee piriizim irratti ibsinu ifti halluu garaagaraa qabaachuu ammas daayirektii walitti dhaabbatee adeemu miti jechuudha. Ifti diskiriitii ta'uu isaadha kan fi walitti dhaabbataa hin taane ta'uu isaa nu agarsiisa jechuudha. Rather only a few colors are observed displayed as a serious individual line. Isaan kun maal qabanii laayinii mataa isaanii qabanii jechuudha. Laayinii garaagaraati. Kalara muraasa kan mul'atu laayinii spectrum laayiniidhaan kan deemu jechuudha. This serious line laayiniin kun maal jaamee yaamama atomic spectrum yookaan emission spectrum jaamee yaamama jechuudha. The wavelengths of this spectral line are characterized of the element produce them in the used for their identification. Amma wavelengths garaagaraatiin deeman tan wavelengths qaba spectral line kun yeroo fi line spectrum line deemu kun maal agarsiisa wavelengths dhaan deemu kun maal agarsiisa elementii san adda baasuudhaaf amala elementii sanii ibsa akkasumas elementiin san eenyu akka ta'e adda baasaa jechuudha. Lighting deemu san for example fakkeenyaaf akkasiin mul'atu kanatti ifti piriizimii jira amma aduu fudhannu aduun yeroo fi iftu kana ifa wal fakkaataa waan qabu nu fakkaata garuu piriizimii irratti yeroo ifni garaagaraa akka jiru nu agarsiisa jechuudha. Amma piriizimiin akka jiraami ifni yeroo fi asirratti as keessatti nu agarsiisa jechuudha. Halluu garaagaraa akka qabu ifni san amma aduun halluu meeqa qabdi halluu 7 qabdi jechuudha. Halluu 7 qabaachuu ishee nu agarsiisa piriizimiin. Akkasumas amma elementii hydrogen gaazii fudhu. Hydrogen gaaziin discharge tuubii keessa yeroo keenya fuunee laayitii high voltage maal goona apply irra goona yeroo fi apply irra goona kana energize ta'ee maal ta'a ni deema ifni as keessaa ni dabra asirra dhufa yeroo asirra dhufa kana energize irraatu lower energy ti dabra jechuudha. San boodarra uraa takka asitti argama. Uraa kana keessa yeroo fi dabre ifni akka deema. Ifni as keessa deemu kun continuously waan deemu fakkaata garuu immoo akkasii miti maali discrete dha jechuudha. Ifaa ciccitaadha. Yeroo fi ifni kun asirra dhufe piriizimii kanarra dhufe ifa garaagaraa ta'uu nu agarsiisa jechuudha. Ifa garaagaraa ta'uu nu agarsiisa. Piriizimiin kun jechuudha. Ifti hidroojiinii yeroo kana inni asirratti argamu kun kana inni kun ammoo isa kana inni kun ammoo isa kana kun isa kana jechuudha. Inni diimaan kun wavelengths isaanii illee garaagaraa jechuudha. Kun ammoo wavelengths 656 kun ammoo wavelengths 486 kun wavelengths 434 kun wavelengths 410 wavelengths garaagaraa qaban halluu piriizimii keessatti akkanii fi laayinii san kalara garaagaraa qabu nutti ni agarsiisa jechuudha. Hydrogen line spectrum contain only few discrete wavelengths muraasa qaba jechuudha. Change in energy between the discrete energy level in hydrogen will be produced only certain wavelengths of emit light. Amma jijjiiramni energiidha. Jijjiiramni energiidha akkanii fi laayitiin wavelengths certainty akka qabaatu godha jechuudha. Fakkeenyaaf for example a given change in energy from high to lower level would give the wavelength light can be expressed using the Planck equation. Planck equation in isa kana jechuudha. Energy change equals to Planck speed over lambda jechuudha. Isa kana jijjiiramni isa kana nu agarsiisa. Jijjiiramni energiidha wavelengths light ta'e jechuudha. Ammaan tana akkuma sirra mul'atu kanatti normal irraa ka'ee energy yeroo nuuf deemu amma jijjiirama energy itti jira. Energy dabalaa deema. Yeroo nuuf asirraa ka'ee ol deemu energy isaa dabalaa deema jechuudha. Amma isa lammaffaa kanarratti energy isa kanaan dabalaa wavelengths kanaan sadaffalleen akkasumatti tokkoffalleen. Amma yeroo laallu normal irraa ka'ee ol deemu energy dabalaa deemu wavelengths isaanii garaagara ta'aa deemu nu agarsiisa jechuudha. Kun maal agarsiisa? Jijjiiramni energiidha
wavelengths garagaraa akka uuman isaan godha jechuudha. Ifti san light wavelengths garagaraa akka qabaatan isaan godha jechuudha. Khatiyanu Bohr model of hydrogen atom laallaa jechuudha. The nature of nucleus of the atom was explained by the Rutherford. Amma nucleusin eenyuun ibsamtee Rutherfordidhaan. Rutherford maal jee atoomii jira, atoomii kana keessa immoo nucleus jira. Nucleusin ammoo maal of keessaa qabaa? Prootonii fi prootonii plus charge, proton plus charge, neutroniin no charge. Isaan kana qabaachuu isaadha. Bohr Rutherford nutti himee jira jechuudha. But however, he has not able to explain in the position the velocity of the electron in the atom. Garuu immoo inni maal inni ibsuu dandeenye iddoo elektirooniin itti argamtuu fi velocity isaan ittiin naannoon elektirooniin isaan itti naannoo atomii isaanii ibsuu dandeenye Rutherford. Maal qofa ibsee nucleusin center irratti argamuu isaadha. Center irratti argamuu isaa, prootonii fi neutroniif keessaa qabaachuu isaa kana eenyutu nutti hime? Rutherford. Garuu immoo elektirooniin eessatti akka argamuu fi velocity saffisa hangamiin akka zooru nutti himuu dandeenya. Is it possible to know the exact location of electron in the atom? Elektirooniin location murtaawaa iddoo isaadhaa akkatti argamu beekuun ni danda'ama. Kanammoo eenyutu nu hime? Heisenbergiitu nu hime jechuudha. Maal jee atoomii jira. Atoomii sun nucleus jiraami. San booda elektirooniin sheelii qaban jechuudha. Sheelii qaban, sheelii isaaniirra maal ta'an naannoon jechuudha. Isa kanaan Heisenbergiin itti himee jira jechuudha. Maal jee Heisenberg? Elektirooniin sheelii isaaniirra argama jechuudha. Amma sheeliin tokkoffaa elektiroonii 2, sheeliin lammaffaa elektiroonii 8. Elektiroonii 8 qabaachuu nutti himee jechuudha. Isaan kun hundinuu saffisa mataa isaaniitiin maal ta'anii nucleus irra naanna'an jechuudha. Nucleus irra naanna'an. Explain why an electron does not enter the nucleus even though they are opposite charge. Amma maal jenna? Opposite charge positive and negative ni wal harkisan jenna. Elektirooniin maal qaba? Elektirooniin negative charge qaba. Prootoniin ammoo positive charge qaba. Positive charge qaba. Kanaafuu nucleusin positive charge dha jechuudha. Haya, isaan kun maaliif waliin harkifne? Opposite charge dhaan maaliif waliin harkifne? Wanni waliin harkifneef amma nucleusin center irra jirtu kun humna elektiroonii itti harkistu qabdi asirratti. Elektiroonii harkisti. Humna elektiroonii itti harkistu qabdi jechuudha. Center nucleusin humna elektiroonii itti harkistu qabdi. Elektirooniin asirra deemtu ammoo saffisa olaanaadhaan asirra zoorti. Saffisa olaanaadhaan asirra zoorti. Yeroo kana humna center irra jiru kana maal jennaani? Central force jennaan. Humni immoo asirra isiin akka daarishina sheelii isii kana gadhiiftee hin deemne akka saffisaan asirra zoorti isii godhu maaltu jira? Centrifugal force hajaamu jira jechuudha. Sababa kana lamaanii fi hydrogeniin elektirooniin osonii fi sheelii isii kana gad hin dhiifne saffisa olaanaadhaan asirra zooruu dandeesse jechuudha. Osonii fi seentaritti illee gad dabartee jirtu illee. In 1930, Niels Bohr, Danish physicist, explained why the orbiting electron does not radiate energy as it moves around the nucleus. Maal jee Bohr jechuun fiizistii biyya Denmaarkiiti jechuudha. Inni ni ibse maaliif elektirooniin orbitiirra yeroo inni naannoo amma nucleus jira, orbitii jira. Orbitii kanarra elektirooniin maal ta'anii naannoo yeroo inni naannoo kana energy isaa maal godhu? Losing godhu jechuudha. Energy losing godhu. Maaliif losing goone? Maaliif akka losing goone inni ibsee jira jechuudha. He introduced the fundamental idea to observation the emission of the light by hydrogen atom due to energy change electron within the atom. Amma inni maal jeebsee maal dalageenyi emission absorbe hydrogen atom irratti hojjete jechuudha. Hydrogen atomiidhaan hojjete. Sababa maaliitiif energy absorb hin taane release hin taane yeroo fi asirra naannoo energy maal godhu elektirooniin energy
releasing godhu jechuudha radiating godhu sababa maaliitiif energy change jiraatu sababa energy change jiruutii fi maal godhu energy releasing godhu jechuudha. The fact that only certain frequencies are absorbed or emitted by the atom tells us only certain energy change are possible. Frequency tin absorb godhu fi emitted godhu jira atomiin. Inni kun kantoon maal qofaanii certain energy change jijjiiramni energy hajiru qofaanii jechuudha. Jijjiiramni energy hajiru qofaanii. Thus the energy change in atom quantized. Jijjiiramni energy atomii keessa jiru maal jedhama quantized. Jechuun quantaadha jechuudha. Energy discrete. Video dabre keessatti akkuma ilaalletti jechuudha. Bohr used Planck in the Einstein idea about quantized energy in the proposed the following assumption. Bohr yaada Planck fi Einstein fudhachuudhaan fayyadamuudhaan assumptionota asii gadii kana kaa'ee jechuudha. Assumptionota kana kaa'ee electron irratti. Planck fi Einstein achirratti ilaallee turre video dabre irratti irra deebiitanii ilaaluu dandeessan. Inni yaadni tokkoffaa kanii fi Bohr kaa'e electron in hydrogen atom travel around the nucleus is certain circular orbit. Amma nucleus jira orbit jira. Nucleus keessa proton fi neutron jira positive charge jechuun yeroo kana nucleus. Electronin ammoo electronin maal jaa electronin amma Bohr akka jeetti electron hydrogen nucleus irra maal deema circle deema jechuun naannoo hin dhaabbatu. Electron hydrogen atomii keessatti argamu nucleus yeroo ni naannoo circle naannawaa jechuudha. Yaada jalqabaati electronin circle naannawaa Bohritu jedhe. The energy of electron in atom proportional to distance from the nucleus. Amma energy electronin ittiin deemtu. Energy electronin maal deemti? Orbitii kanarra deemti. Yeroo deemtu energy inni itti asirra deemu fageenya jidduu kanaatiin waliif maali proportionidha jechuudha. Radius isaanii waliif proportionali. Energy electronin itti deemtu distance irraa fagaatuun maali waliif proportionali. Further the electron on an electron is formed nucleus more energy has. Amma nucleus kanarra yeroo ni fi electron yeroo ni fi naannoo energy asirra jiruu fi energy asirra jiru kun maali energy asirra jiru kun irra guddaadha jechuudha. Akkuma irraa fagaataa deemu energy isaanii walirra guddachaa deema jechuudha. Amma energy sheelii tokkoffaa orbitii lammaffaa orbitii sadaffaa jira. Energy asirra jiruu fi energy asirra jiru lakkuma ol deemu energy maal ta'a guddachaa deema jechuudha. Amma masalaala furduu masalaala kanarra yeroo ol deemu energy maal godhaa deema dabalaa deema malee qannasaan deemu jechuudha. Akkuma ol fagaataa deemuun orbitiin energy isaanii dabalaa deema jechuudha. Only limit number of orbit with certain energy allow. Amma energy electron nucleusida electron orbitii tanaaf energy kan namu maali limiti daachu orbitii tanaaf. Amma orbitii tanaaf energy 10 kenname. Energy isaadha hanga inni asirra zuuraa jirutti energy isaa 10 maachu hin jijjiiramu. Kana jechuun orbitii quantized jennaan orbitii quantized. Okay, inni afuraffaan the only orbit that are allowed are those for which the angular momentum of the electron is integral multiple. Orbitii isaa hayyamamte san qofaaf orbitii irratti ramadame san qofaaf electronin angular momentum kana qabne jechuudha. H Planckton over 2 pi. Pi nammoo akkuma beekamu pi 3.4 jechuudha.
amma maali nucleus orbitii jiraachuu. Amma elektirooniin asirra jira. Elektirooniin iddoo isaaf hayyamame qofarra ta'a. Amma fakkeenyaaf elektirooniin orbitii kanarra taa'uu danda'a malee asirra jidduu asirra taa'uu hin danda'u jechuudha. Kun waan ta'uu hin dandeenye orbitii isaaf hayyamamte qofarra taa'uu qaba. Usneetuma orbitiin goonu orbitii isaaf hayyamamtu jira jechuudha. Amma elektirooniin orbitiin kun yoo isaaf hayyamame orbituma kanarra ashkarakkaraa jechuudha. Garuu immoo as jidduu taa'uu hin danda'u malee as jidduun taa'uu hin danda'u orbitii kanarra ni taa'a jechuudha. Amma nama tokko masalaalarra qadeemu waayinnu. Masalaala kanarra asirra dhaabbatu qaba malee qilleensarra dhaabbachuu ni danda'a. Amma ati masalaala kaattee yeroo nufi irra deemtu isa kanarra dhaabbachuu qabda moo asirra dhaabbachuu qabda? Asirra dhaabbachuu qabda. Asirra dhaabbachuu hin dandeessu waan ta'eef asirra dhaabbachuu qabda jechuudha. Akkasitti elektirooniin illeen osoo jidduu kanarra hin taane orbitiirra dhaabbachuu qaba jechuudha. Orbitii isaaf hayyamamturra dhaabbachuu qaba jechuudha. Angular momentum isaaniitiin as long as electrons stay in given orbital it is neither gain or lose energy. Amma energiin elektirooniin maal qabeenni orbitii isaa qaba. Orbitii irra jiru qaba. Orbitii isaa sanirra hanga jiru energy hin fudhatuus hin kennuus jechuudha. Hin fudhatuus hin kennuus hanga asirra jiru constant energy dhaan asirra zuuraa jechuudha. It means atom does not change in energy. It is energy while electron move within the orbit. Maali energy isaadha hin jijjiiramu jechuudha. Energy isaa hin jijjiiramu. The electron move to higher energy orbit only by observing energy in the form of light. In the emit light by falling to a lower energy orbit. Amma nucleusii jira. Nucleusii kanarra orbitii jira jechuudha. Yeroon fi elektirooniin amma as jira. Elektirooniin as jiru kun energy lower idhannu kun lower higher energy higher idhaa jechuudha. Kun elektirooniin lower kanarra gara isa lammaffaa kanarratti ol dabruudhaaf energy isa barbaachisa jechuudha. Energy isa barbaachisa. Kanarraayis gara kana dabruudhaaf energy isa barbaachisa jechuudha. Asirraa daarektii sadaffara dabruudhaaf inni orbitii takkaffaa, orbitii lammaffaa, orbitii sadaffaa. Orbitii takkaffaa lammaffaa dabruudhaaf energy gain godhaa jechuudha. Energy fudhatu qaba. Energy kana form of light formii ifaatiin fudhataa jechuudha. Kanarraa daarektii kana dabruufis energy barbaachisan form of lightidhaan fudhataa jechuudha. Yeroo immoo gubbarraa higherraa gara lowerii gad dabru elektirooniin energy lose godha. Yeroo kana lose godha jechuudha. Energy maal godha? Lose godha. Energy lose emit godhu kana formii maalitiin lightitiin jechuudha. Amma orbitiin tokkoffaa energy 10 yoo kennameef orbitiin lammaffaa 15 yoo ta'e orbitiin sadaffaa 20 jennu. Orbitii takkaffarraa orbitii lammaffarra dabruuf energy hangam takka isa barbaachisa? 15 irrisuu 10 meeqa? Energy 5 isa barbaachisa jechuudha. Energy 5 isa barbaachisa. Energy 5 kana fudhateeti energy fudhate kanaan orbitii lammaffara dabruu danda'a. Orbitii tokkoffarraa daarektii sadaffaa dabruuf yoo 20 irrisuu 10 walqixanii ta'a 10 energy 10 isa barbaachisa jechuudha. Asii ol dabruudhaafis yeroo gubbaa gad deemu yeroo fi higherraa lower deemu higherraa lower yeroo deemu energy lose godhaa deema jechuudha. Energy lose godhaa deema. Amma namni tokko masalaalarra yeroo fi ol deemu maal godhuu qaba? Energy yeroo hanga asirra jirutti energy isaa wal fakkaata. Asirratti ol tarkaanfachuudhaaf energy fudhatu qaba jechuudha. Energy fudhateeti energyidhaan asirraa asittis energy fudhatu qaba jechuudha. Asirraa asitti dabruufis yoo fi dandeettii qabaate energy fudhachuu qaba. Yeroo gabbuu immoo energy lose godha jechuudha. Energy isan barbaachisu lose godha waan ta'eef asirraa yeroo gabbuu akkanaa jechuudha. The energy photon light observed or emitted is exactly equal difference between energy to orbit. Orbitii lamaan gidduu kan jiru different
equal different qaban jechuudha. Exact yeroon fi absorb godhu yeroon fi emit godhu jechuudha. Furthermore, Bohr showed that the radii of the permitted orbit or energy level for an atom of hydrogen atom are related to Planck constant h. Electron charge in the mass of electron. Amma Bohr kagarsetti nucleus kaza malto electroni jira jechuudha. Electroni kanafi nucleus jiddu distance radius jira. Radius orbit namo maal qabdi Planck constant jira jechuudha. Planck constant. Electron namo charge qaba. Charge itti asirra deemu jechuudha. Yeroo asirra deemu akkasumas maasii qaba jechuudha electron. Consider hydrogen atom with electron with constant speed v. Yeroo ni fi asirra deemu speed itti asirra deemu qaba jechuudha. Constant hatee v da circular nucleus of orbit radius. Total energy of electron the sum of kinetic energy. Yeroon fi asirra deemutti maaltu jira? Kinetic energy jira jechuudha. Kinetic energy movement in the potential energy. Aye, kinetic energy equals to 1/2 mass electron jira velocity square itti deemu jira jechuudha. Kinetic energy kanaan deema. Yeroo kana maaltu jira? Potential energy jira jechuudha. E square over radius square. Amma energy yeroo ni fi hydrogen atom yeroo ni fi orbit isarra zuru energy isa constant dha hin jijjiiramu waan ta'eef maal jennaani change energy equals to 0 yennaani jechuudha. Change energy wal qixanii ta'a 0 dha jechuudha. Yeroo kana maal ta'a 1/2 mv square equals to e square over r square energy wal qixa jechuudha. Inni kun akkasi dhufa jechuudha. Inni jala kun akkasi dhufa 1/2 jechuun kana baay'isaa r square godha jechuudha. Kana wajjin wal qixa jechuudha. Isa kana wajjin kun akkasi dhufa. Okay. For an electron to exist in stable orbit constant radius. Electron orbit stable ta'e jiru radius isaa constant dha jechuudha. Humni jidduutti harkisu jira centripetal force hajamu electron radius isarraa gara centrii nucleus itti harkisu ni jira. Attract electron to nucleus itti harkisu. Potential energy dha jechuudha. Potential energy square over r square. Centrifugal force jiramas. Akkanii fi electron radius isaadhaa gadhiisee hin deemne godhu. Pulling away electron from nucleus irraa hadiibu. Inni kun mv square over r jechuudha. Must equal with potential energy wajjin kana wajjin qixa jechuudha. Bohr then introduced the addition requirement that angular moment. Samboda Bohr maal godhe ni ibsa jechuudha dabaluudhaan angular momentumii mv r'n wal qixanii ta'a. Angular momentumii meeqanne h over 2 pi. 2 pi pi namoo 3.14 jechuudha. Kanaaf maal jennaani requirement kanaan quantum condition dha jechuudha kun. Requirement kun quantum condition. Amma inni argachuudhaaf v argachuudhaaf velocity argachuudhaaf maal goona mv r equals to nh over 2 pi. V argachuudhaaf over mr over mr. R ndame minimum yoramu velocity equals to h nh over 2 pi mr tachu. V isa kan arganne. Radius argachuudhaaf ayyo. Radius argachuudhaaf v equals to nh over 2 pi mr. Yoo kana ta'e radius argachuudhaaf immoo mv square equals over r equals to e square over r square.
bootaa v kanatti eenyu galchina isa kana galchina jechuudha. Akkami galchina m alabbaafna bootaa v dha isaan kana galchina n h over 2 pi m r square over r wal qixanitaa e square over r square yeroo kana isaan kun maal ta'ani m n square h square over inni kun square jechuun 4 pi square m square r square equals to e square over r square m square m square tanan takaraadamsi m tof r square indamsi over r ni gamna sirra yeroo kana inni tun nuafa m square h square over 4 pi square m tun nuafa jechu r jala turte immoo as dhufti r wal qixanitaa e square dha jechu yeroo kana r kana gamas dabarsina m naziru dhaame jira m dhaan dhaame jira jechu inni kun badee e square n square h square over 4 pi square m wal qixanitaa r e square isa kana tof over e square yeroo goone square ni dhaaba radius wal qixanitaa n square h square 4 pi square m e square tu nuafa isa kana tu nuafa yeroo kana r wal qixanitaa inni irraa alabbaafna n square jennan h tof h square over 4 pi square m e square isa kana tofa jechu Planck keessatti gatiin achidha 6.63 times 10 the power of minus 34 square jennan asitti immoo 4 gatiin paayidha 3.4 square jennan maasiin kun immoo baay'isu 2.7 square jennan khanii fi dhiidha jechuudha maasiin elektiroon immoo 9 takka times 10 the power of minus 31 your square jennan 31 qofa jennaan square jennu sana maasiin maal fi square waan ta'eef isaan kana waliin baay'ifna jechuudha r wal qixanitaa 63 baay'isu kudhanii gubbaan 34 square asitti inni square gamna jalatti immoo 4 baay'isu gatiin paayidhaa 3 takka 4 square elektiroonidha immoo 2.7 square maasiin elektiroonii immoo 9 takka times 10 the power of minus 31 dha jechuudha isaan kana waliin baay'ifnee yeroo fi waliif irru meeqa kannaa r wal qixanitaa n square duwwaa tuqaa 53 angostroomii argannaa jechuudha isa kana yeroo fi waliif square goonee waliif yeroo irru angostroomii jechuun ammoo angostroomii wal qixanitaa 10 the power of minus 10 jechuudha isa kana argannaa jechuudha kuma firamu jechuudha radiusii isa kana argannaa jechuudha for instance for n is 1 radius equals to 0.53 angstrom inni unit takate radius miqtaa duwwaa tuqaa 53 angstromii haya r wal qixanitaa duwwaa tuqaa 53 angstrom times n square jennee turre inni yoo takate radius wal qixanitaa duwwaa tuqaa 53 angstromii ta'a jechuudha inni jechuun 1 square jechuun 1 waan mugeessitoota akka baay'isuu isa kana isma kana ta'a
Kana jechuun yeroonii fi inni orbitii takka farra yoo ta'e jechuudha. This first Bohr radius. Inni kun Bohr radius first radius jechuudha. First radius asitti jirudha. The large the value of n, the further electron from the nucleus. Large inni large haa ta'u yeroon fi nucleus irraa elektirooniin fagaateedha jechuudha. Akkuma asirraa mul'atu kanatti inni takka 2 3 4 5 yeroo ol guddataa deemu elektirooniin nucleus irraa maal ta'a fagaataa deema jechuudha. Asuma dhaabnaaf viidiyoon waan dheeratee jiruuf yaada qabdan komentii jedhamu haa nu jajjabeessaa isin jennaa galatooma.